السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في هردوفتوتا يوتيوب شانل أبريل أب خدشان الرقم تقرتي فونتي بريفما ببريدا بيكسليب خيسا أكمل داولو قرني قرتي بيكسليب رت قرتي فايدمنان سنجر سيسا ناو جنتوران سننجا غلطوما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في هردوفتوتا يوتيوب شانل أبريل أب خدشان نجينا قبضني جرتو jireenyi bareedaadha alhamdulillahi jiraachuun waan guddoo takka kabajamtoota kiyyaarra waan bareedduu akkaan isiniif qabadee dhufee maali yoo jettan dhufneeti baanarii gartee tolfatuu fi tambulaalii tolfatuu fi waan adda addaa tolfatuudhaaf loogoo hunda dalagatuudhaaf gartee aappii tokko fayyadamnee baay'inaan dalagannaa aappii peeksileeb jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Isa kana gizee kattuine gizee isa kana tuyne amma fakkeenyaaf isa kana gartee makaaneet gartee tuyna akkatti gartee bikka baay'isuu idoo san tuyneeti teekistii bikka yoo kanarra tuyne akka gaffinna gizee finne hoggulama akka dafnee akka tuyneeti barreeffama itti galfatuu barbaannaa jechuudha. Barreeffama itti galfatuu barbaanna kana mee uummata haa goonu akkana godheetiin fuudhee gaamma irraas deemee foonti kajoo kana filadhaa jechuudha. Foonti kajoo hunoo as jira. Foonti kanaan filadha. Gizeen foonti kana filadhe as keessa gartee maanta na'u foonti waan darree jira waan xiqqoo jira jechuudha. Kanaafuu foonti tana heddummeeffatuudhaaf foontiin tun amma gartee taa'anii nammaan tana daawuloo godhamme isiin tun amma waan anti yaa daawuloo godhadhe foontiin tun daawuloo godhamti. Foontii tana taanii fi gartee nuti amma as keessaa hin qabne akkami gartee fidannee galfatuu dandeenya foontii gartee hanqa kana malee bareedduu istaayila adda jirti. Isii tana akkami gartee fidannee galfatuu dandeenyaadha. Akkaataan itti galfannu isiniin garsiisaa foontiin daawuloon ni godhamti isiniin garsiisaa na wajjin turaan isiniin jaa. Dhufneetiin maantanaa kiroomiirra dhufna. Foontii sana gaa daawuloo godhatuudhaaf appilikeeshina tokkoon nu barbaachisa. Appilikeeshina kam yoo jettan pileestoorii keessa akka seentaniiti. Kunoo zeerchiveer hayyoo kana daawuloo godhatanii jechuudha. Ani amma daawuloo godhadheetiin jira. Zeerchiveerii kana gizee akkatti barreeffatan kun ol ilaaltanii gatanii daawuloo godhatan bakka meegabaatiin isaallee meegabaatii 3 qofaa xiqqishoodha. Daawuloo gizee godhatan keessaa baataniiti. Dhuftanii piroozera tokko gartee kiroomii haa ta'u seentanii jechuudha. Gizeenii fi gartee dhuftanii seentan googil barreessitan jechuun naafida. Googilirra gartee seentan. Googilirra gizee akka dhuftanii seentan asirratti akkam jettanii foon jettanii ilaala. Daa fi aa keessanii faa keessanii oo keessanii naa keessanii taa keessan daa foonti akkatti ni daddaammaan tana. Gizeen irra dee akka foontii kana akka naafida. Okay irratti hin dhahdamma. Kunoo gaa foontii baay'ee hedduu takka naafidaa jechuudha. Gizee foontii hedduu tana naafide dhufeetiin gartee akka foontii tana keessaa tanaa taate irra dhahadhaa jechuudha. Gizeen akkatti irra dhahaddee foontiin istaayilli barreeffamaa gartee baay'ee bareedaatii fi hedduu adda addaa gartee as keessa jira. Foontii hedduu as keessa jira waan ta'eef akkatti irra deemtee gaamee bilbila yaa dalga ciibsee isin garsiisu akkatti gartee as keessa ka barbaadan akkatti irra dhahatan isinii fida
amma gaa akkatti irra ooftanii barbaaddatanii jechuudha. Akka barbaaddatan amma mee akkatti gaa irra ol deemu isa kana maha daawloo godhu sooppeer haja'u kana daawloot open naajee akkattiin openii kana tuqaa jechuudha. Openii kana gizeen tuqe akkami kunoo sooppeer jeeti akkas naa ta'a. Dhufeetiin kooppi haja'u kana tuqa. Kooppii kana gizeen tuqe xiyya ol garagalee taa'u kana kanaan akka tuqadda. Gizeen isa kana tuqe as keessaa waa barbaaddadha. Foonti haja'u. Foontii sana barbaaddateen katabbii foonteettu ka barbaaddadeetiin anamma as keessaa foonti teettu kunoo as naa jirti. Foontii sana akka tuqee achi booda peestii godhe jechuudha. Ammasis ifiif waan nama dhibaa fakkaatti malee takka baay'ee nama dhibdu gartee waan salphaa takka buufadhaatti fayyadaman sinjaa ammaas dhufeetiin daawulood godha. Gizeen daawulood godhe oopeniin ja'an. Open gizeen jeen isin hedduu yoo dhufees kanuma qabu. Sanuma tuqaddaa akkatti qaqqabeetiin kooppi godha. As deebiitiin xiyya ol garagalee taa'uu barbaaddadde irra tuqaddaa. As deebiitiin foonti haja'uu barbaaddadda yookiin irra ja'a. Ichi booda peestiin ja'an ammaasis irraan deebi'a. Isiniin garsiisamee ammaasis waa tuqishoof akkatti ammaasis haya akkatti ammaas daawulood kanaan irra dahaddamee ammaasis baay'ee haja'u kana natti bareedee akkattiin irra qabadda. Ammaas kan qubee fakkaatu qabu san kooppiin godha. Xiyya ol garagalu kanaan akka tuqadda. Ammaasis foonti teettu barbaadeetiin peestii godhaddaa jechuudha. Akkanumatti gaa ammaasis irraa deebi'ee happy look haja'u kana na bareedee jira. Daawulood naajee open godheetiin akka qabadee taa'een kooppii godha. Kooppii kan godhe booda xiyya ol garagalee yeroon barbaaddadda. Foontiin barbaaddadda. Deebi'eetiin peestii godhadda irraa deebi'aa jechummaasis. Amma gaa lee'an as keessaa agartee maantana kaniifi nu bareede kanuma barbaadannee ammaasis hanqara keessaa barbaadannee irra ooffatullee hin teenya. Achi xuyineeti ammaasis haatti nu dabaluu akkatti as deebine amma inni hunna tolee jiraa. Kireezii haja'uun akkattiin daawulood godha open naajee jira jechuudha. Dhufeetiin kireezii kanaa akka gatuqaa jechuudha. Kooppiin godha. Xiyya ol garagalee barbaadeetiin tuqaddee foontii kanarraa tuqaddee peestii godhaa jechuudha. Ammaas irraa haa deebi'uu isin garsiisu. Kana booda gaa isinii galee jira. Ichi booda isinii galee jira kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube channel Abreel Aappii 15 as booda isinii galee jira jeetii yaada. Waan nama dhibneef barbaadde maas achirra tuyiteeti irrachi dhaatta. Bareedaa isaa akkatti deemtee irra laallattee kasittee faashina bareedaa isaa akkatti gartee irra laallattaa jechuudha. Akkatti laallattee yoo hunaa keessaa kanaa ta'uu nagarree as keessaa kanaa ta'uu nagarree as keessaa kanaan naatee akkatti irra tuqaddaa. Ammaas oopeniin godhaa. Open hoggaa naajee akkatti irra qaqqabaddaa. Kooppiin godhaa. Xiyya ol garagalee laalladdaa. Foonti haja'u irraan tuqaddaa. Peestiin godhaddaa. Dhiiroo kabiraa hoomee ammaas kanaa ta'ee irraan ol deebi'ee ammaas akkatti irra laalladdaa jechuudha kabajamtootaa fi jaalatamtoota YouTube channel Abreel Aappii 15 viidiyoon kun akka isinitti tolee abdii guddaan qaba. Isin ammoo like gochuudhaan subscribe gootee seenuudhaan
akkasumatti warreen subscribe godhin subscribe godhuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jaa. Akkasumatti warreen subscribe gootanii jirtanilleen viidiyoo keenya waggaa daawwattan like share namaaf gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jaa kabajamtoota kiyya. Waan na daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jaa. Bye bye.